akkasumatti obboleeyyan kiyya sitti dabranii akka gartee isa du'aa godhaniif hin barbaada. Kanatti aanu dhugaasaa saahiba isaa kan inni biraa wareegame ittiin kenna. Mee inni haa waan takka takka nuu jiru. Dura Rabbi rahmataa godhuuf jannataan isaan haa qananiisu. Jannataan isaa haa qananiisu. Warreen naannoo sanatti isaan wajjin tokko hundumaahu Rabbi jannataan haa qananiisu. Nama shani tokko isa, tokko Ahmad Taqiidha, tokko Sheekh Jamaale, tokko Mahdiidha, tokko Suleymaan. Isaan kun hundinuu lola kanarratti elemu kun nama of kennaadha. Haalli isaatillee haala hedduu nama dhiyeessu. Namni kun nama biyya Arabatti sooressa ture. Haa ta'u soorummaa isaa san qabeenya isaa san hin laalle ummanni kiyya bilisa ba'uu qaba jedhee qabsoo fidhannoo bara 1973 kana akka bu'uureffamtee eegalamtu warri godhan keessaa tokko jalqaba isaan nama hedduudhaan eegalanii dura jaarraa faata eegalee inni sitti dabalame biyya Suuriyaa keessatti kan eegalamte jaaramuun adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu kun maqaan labsamee har'a namuutu maqaa kanaan dhaadatu. Namni dura lafa kaa'ee jaarraa faadha. Jaarraa isa warreen akka isaa Sheekh Abubakrii kan keenya tokko namni hedduudha. Isaan kuni marraa jalqabaatiif namni 41 Falastiinitti baratee achirraa biyya seenuudhaaf karaa Somaaliitiin akka dhufanitti waan mana hidhaa galaniif elemoo kan silaa duubaa waa qindeessu qabeenya qabaachuudhaaf uummata Arabaa keessatti beekamu karaa dippiloomaasii fi karaa siyaasatillee nama cimaa waan ta'eef isa achitti dhiifatanii akka duubaa waa qindeessu yeroo jarri wareegamu efa isaan wareegaman akeeka isaanii kana galiin gahuu qabna jedhanii isaa fi Yusuf Bakar amma Jarmanii jira. Namni itti aanaa isaati. Isaan wajjin of qindeessanii karaa Asabiin seenanii Finfinnee dhufanii achirraan carcar kana seenan. Elemoo humna jalqabaa nama 12 wajjin qawwee bordoddee fuudhamee namni sossoosaa ture, namni dursaa ture, mataan tuutaa isaa itti aanaa mataa tuutaa ibsaadha ture. Wanni ibsaadha jedhama. Yusuf Bakarii maqaan isaati. Humna kana waggaa qindeessu namni tuuta sadii qabnaa. Sadeen kana keessatti inni mataa tuutati yeroo sunsumaan yeroo wardiyaa eeggannullee sunsumaan teenyaa sunsumaan quban nama humna isa jala deemu kanaaf nyaatallee godhu kan ammoo lolas qindeessu kan ammoo harka isaatiin hoggaa hundaa daqiiqaa laaqee mulawwaa kana namni keenya hoggaa ta'u waa hedduun beeku harkaan nuu godha akkasitti anuu isa jalatti hin baradhu. Nama of kennu nama of jijjiiree osoo nuti bakka sana jirru waaccuu dhaqee ummata maraatee wajjin taa'ee waan isaan dalagan laalee biraa deebi'u. Nama qotee bulaa fakkaatu nama haalan of jijjiiruu danda'u ture jechuudha. Kanaaf inni fakkii guddoo nama Oromootiifis ta'ee nu wajji warra waliin jiraannulleef tahee kunoo dhiiga isaatiin qabsoo tana buureessee inni nama dura wareegamee warra hoogganoota keessaa nama wareegamee yeroo sanitti inni wareegamuun qabsoo Oromoo yeroo gabaabduuf of duuba deebifte. Haa ta'u firii hedduu dhalchite. Firiin sun osoo hin dhaabbatin har'a geesse. Kunoo har'a nuti qabrii isaa gubbaadhaa awwaala isaa gubbaa dhaabbannee galata Rabbii fi isa of kennee qabeenya isaatii fi lubbuu isaatiif uummata Oromootiif dabarsee galanni isaa jannata Rabbiin isaa haa godhu jenna. Jannataan isaa qarniisu jenna. Ilmaan Oromoodhaa hunda karaa gaarii xullee gaarii taraaree fi jannataan haa qaraniif. Jannataan haa qaraniif. Ilmaan isaanillee ni jira. Har'a ilmi isaa tokko intalaa fi mucaa tokko qaba. Lachuutu Masri jirti. Ammoo Oromoon itti baatee akka isaan sanillee biyyatti deeffatu dhaammadhaa. Asumarra qabri isaanii tana dhaabbadheeti ni jiranii. Ilmi isaa tokkoo fi intala takkaa irraa hafe dabbi shanyii isaa heddummeessu. Akkasii gaa hundi keessanuu galatooma.